السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. namoonni shabakaan isin dalagaa dudee warri daataa fayyadamtan jechuudha. Sawaa zeenii moobaayilii ijoollee su'udii jirtaniif jechuudha. Warroota fayyadamtoota yuutuubaroota akkasumas warra tiktooksii fayyadamaniifis sirriitti dalaga jechuudha. Dhuguma rabbi aappii kana buufattee taananiin daataa fayyadamaa hin jettu bas ati daataa fayyadamaa hin jettu dhugaa akka waayifaayitti dalaga akka shabakaa manaatitti dalaga jechuudha. Sirriitti dalagaa warroonni fakkeenyaaf immoo bilbilaanifis ta'ee warroonni barumsa qabdan jechuudha garee keessa jirtan imurraan barataa jirtan sirriitti dalagee jechuudha itti fayyadama dhugaa anuu yeroo jalqabaa jechuudha moobaayilii riyaalas 250 guutee itti fayyadamuu ture jechuudha garuu eega aappii kana arge fayyadamuu dhiiseen jira moobaayilii 60 qofan guute. Dura sawaa 250 guutee fayyadama. Aappii kana eegan fayyadamuu jammaree dhiiseen jira jechuudha. Moobaayilii riyaal 60 qofa itti guutee fayyadama. Sirriitti dalaga jawwaara irrallee jawwaaratti hidhee jechuudha. Ati aappii kana jawwaara biraatirraa qabnaan jawwaaltaan keessaa qabaattee qabaatuu baattee rakkoon qabu jechuudha. Sirriitti dalaga itti fayyadamaa hin jiru obboleeyyan. Hedduu irraa gammaddan dhugaa rabbi. Jaalamaaf deemaan erga fayyadamuu jammare. Diniin gaddaabannaan duniyaa maal abbaasaa nama rabbiif kenne isatu badhaasa. Warri shabakaa daataa fayyadamtan jechuudha moobaayilii ta'ee sawaa zeenii jawayitee warri fayyadamtan jechuudha yeroo baay'ee nuuf hin dalaguun rakkisaa aappiin hedduu kan itti fayyadamaa jirru jechuudha. Har'ammoo aappii bareedaa tokko ofii itti fayyadamee argee jechuudha. Isin qabadhee dhufeen jira. Har'a ani ji'a lamaaf itti fayyadamu jira jechuudha. Dhugaa rabbi sirriitti dalagaa waan hundaayyuu moobaayilii 39 akkasuma moobaayilii 60 zeenii sawallee sirriitti dalaga jechuudha. Akkasuma jawillee sirriitti dalaga. Waa hunda dalaga jechuudha waan akka feesbuukaa imoo tiktookii nama waayifaa itti banate jechuudha sirriitti dalagee sirriitti bira tartanii nama biraatiifuu yoo hiitan sirriitti dalaga jechuudha nama biraa osoo innuu keessaa qabaachuu baatee zeeroo akka waayifaatitti dalaga jechuudha daataa hiitanii fi aappii san buufatee bas itti banachuu qofaa sirriitti dalaga jechuudha isinitti argisiisa haga dhumaa na wajjin turaa isiniin jedha ani itti fayyadamu jira andoom narra taree namaaf hidhee itti fayyadamu jira jechuudha istoorii keessan keessa seensanii sirriitti kunoo isa kana jechuudha diimaa kana isa kanaan buufadhee waan jiruuf ooppiin godheeti isin argisiisa jechuudha kunoo dalagaa jira na biratti sirriitti dalaguu jira argaa jirtan fakkaate kunoo asitti sa'aatii kun jawa irratti dalaguu jira jechuudha asirratti jawa irratti dalaguu jira cufee isinitti argisiisa jechuudha amma cufaa jira kunoo as keessatti kanarra kan barbaadan filattanii irra kaatan jechuudha ka su'uudii moobaayilii 60 39 jaweedha zeeniinis ni jira jechuudha ka barbaadan filattaniiti asitti irra godhatan jechuudha amma fakkeenya kan tokko irra dha'ee jawe irra dha'ee isin argisiisume kunoo dalagaa jira jechuudha kunoo amma sirriitti dalagaa jira jechuudha amma sirriitti dalagaa jira seeneetiin isin argisiisa jechuudha waa hundaayyuu akka inni itti dalagu amma yuutuubiyoon seenee kunoo yuutuubii akka gaarii dalaga jechuudha kunoo viidiyoo abbaa barbaadanii masalan sabboonta hundaa Trading is not for everyone, but if you are a trader, Plus 500 is the place for you.
فيديو أنا ما في ثاني الله الله ربي غياب نقرتاني بيتاركوتيا تيك توكي سيني سنرجس زي شرم تيك توكي كتدلقوا وهند سر الدلالك هنا engganaanya جالتي فضي على أبو سنين أيوة كبار نتانان انفرد فضي على أبو سنين أمو كيف ماس سر الدلالك شو هوندا 5%. كان هو التفيد ما سنين asirratti waa hundayyuu sirriitti dalaga jechuudha itti fayyadama waa'ee famni jedhanii malee kun dhugaa rabbii daataan jedhaniin sirriitti dalagaan ji'a lammaaf itti fayyadamuu jira jechuudha waan itti fayyadamee argeedha itti fayyadama laala sirriitti itti gammadan jechuudha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isinitti like share subscribe gochuun dagatina دينين قد أبنان دنيا ما لباسا نما ربي في كنيسة براسا